Hayyee ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii YouTube channel Abbush Mobile Apptu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Barnoonni keenya kanarraa seetingii imo keenya haala kamiin akka sirreeffannu waliin ilaalla. Wantoota dogongoraan off gootan akkasumallee wantoota dogongoraan on gootan haala kamiin akka sirreeffannu waliin ilaalla. Namoonni imo fayyadamtan rakkoo garagaraattu isin mudata seetingii imo keessaniitirraa jechuudha. Haala kamiin akka seetingii imo keenya itti fayyadamnu waliin ilaalla jechuudha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan akkasumas mallattoo notificationii ol irratti deeffachuudhaan na waliin turaa isiniin jedha. Warroonni maatii taatan like gochuudhaan viidiyoo kana hanga xumuraan hordofaa isiniin jedha. Imo keenya irra ni seenna. Imo keenya irra eega seenne mallattoo profaayila keenyatti irratti yeroo tokko ni tuqna. Amma seetingii isa jedhu kanarra seenuudhaan account security isa jedhu kanarratti yeroo tokko ni tuqna. Jalqaba irratti passcode lock isa jedhu kana yeroo tokko irratti ni tuqna. As keessatti passwordii galfattu jechuudha. Imo keessan passwordii itti galfattu jechuudha. Gara jalaa kana enable isa jedhu kan yeroo tokko tuquudhaan passwordii itti galfattu lakkoofsa barbaadan dijitii 4 itti galfattu. Imo keessan aappii biraa osoo hin fayyadamin passwordii itti godhachuu dandeessu jechuudha. Successful naan jedhee jira. Done gootu jechuudha. Amma passwordii kana yoo jijjiiruu barbaadanis change passcode jedha. Jara jalqabaa kanarratti change passcode jedha. Isarra tuquudhaan passwordii jijjiiruu ni dandeessu. Ammas passwordiin keessan daqiiqaa meeqatti akka cufutu barbaadan kan jedhu as jala ni jira. Imo keessan amma everyone kanarra yoo goone akkuma imo keessaa baatanii imoon keessan passwordii godhata jechuudha, ni cufata. Passwordii godhata jechuudha. Daqiiqaa barbaadanirra godhachuu ni dandeessu. Inni itti aanu of duuba deebinee setting in the privacy irra seenuudhaan as keessatti manage device kan irra seenuudhaan imo keenya namni biraa yoon waliin fayyadamaa jiraate manage device jedhu kana keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Namni biraa imo keenya yoon waliin fayyadamaa jiraate jechuudha. As keessatti ilaaluu dandeenya. Akkuma argaa jirtan moodela bilbila kiyyaa as jalatti naaf baasee jira kunoo. Moodela bilbila kiyyaatiin alatti gara jalaa kanatti moodelli biraa ni jira taanaan akkuma asirratti argitan moodela bilbila kiyyaa asirratti naaf baasee jira. Moodela bilbila kiyyaatiin alatti moodelli biraa gara jalaa kanatti ni baha taanaan imo kana namni biraa na waliin fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan moodela qafoo keessaniitiin alatti moodelli biraa gara jalaa kanatti ni baha taanaan gara fuulduraatti mallattoo delete isiniif baasa. Delete irra tuquudhaan delete ofirraa gootu. Haala amma argaa jirtan kanatti delete ofirraa gootanii isii tana on off gootu jechuudha. Haala amma jirtu kanaan off irratti deeffattu jechuudha. Ammas of duuba deebinee isa itti aanu waliin ilaalla. Call isa jedhu kanarra seenuudhaan as keessatti faayidaan kanneenii maal inni everyone irra jira. Amma fakkeenyaaf everyone irra jira. Everyone irratti mallattoo raayitii irra jira jechuudha. Everyone kanarra yeroo jiru namni lakkoofsa kiyya qabu jechuudha. Namoonni an seevii hin godhin
namni kamiyyuu imoodhaan naaf bilbiluu danda'a jechuudha. Inni itti aanu my contact isa jedhu kanarra yoo goone namoota an save godhe qofatuyyuu imoodhaan naaf bilbiluu danda'a jechuudha. Inni sadaffaa custom isa jedhu kanarra yoo kaawwadhe custom kanarra yoo tuqadhe as keessatti filannoo isiniif kenna. Namoota barbaadan qofa irratti raayit gochuudhaan namoota imoodhaan akka isiniif bilbilan barbaadan qofa irratti raayit gochuudhaan gara jalaa kanarratti dangootu jechuudha. Namoota isin barbaadan qofatu isiniif bilbilaa jechuudha. Inni itti aanu kun nobody isa jedhu kun isarra yoo kaawwattan namni kamiyyuu imoodhaan isinirratti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Faayidaan isa kanallee kana fakkaata. Inni itti aanu online jedhu kana waliin ilaala. Online kanarra tuquudhaan as keessatti akkuma argaa jirtan iddoo jalqabaa kanarratti online jedhee baase jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti online jedhee baase yeroo namni isin online irra seentan online irra jiraachuu keessan namatti mul'isaa jechuudha. Kanaaf online jiraachuu keessan namni akka hin beekne yoo barbaadan everyone irra kaawwattu. Yoo namni save isin gootan qofti online jiraachuu keessan akka beekuu barbaadan my contact irra godhattu. Yoommoo namoota isin barbaadan qofa online jiraachuu keessan namoota akka argan barbaadan qofa asirratti raayit godhachuudhaan namoota isin barbaadan qofatuyyuu online irra jiraachuu keessan argaa jechuudha. Namoota haala amma argaa jirtan kana raayitii irratti gochuudhaan gara dhumaa kanarratti dangootu namoota isin barbaadan qofatuyyuu online irra jiraachuu keessan argaa jechuudha. Inni itti aanu kun nobody isa jedhu kanarra yoo kaawwattan namni kamiyyuu online irra jiraachuu keessan beekuu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu raayid isa jedhu kana waliin ilaalla. Inni kun akkuma argaa jirtan yeroo namni barreeffama isaa ta'uu sagalee isaa ta'uu yeroo namni isiniif ergu haala kanaan irra marsee mul'isaa jechuudha. Akka namni isin agarre yoo barbaadan immoo everyone irra kaawwattu. My contact ka jedhu irra kaawwattan nama isin save gootan qofatuyyuu barreeffama kana ilaaluu keessan beekuu danda'a jechuudha. Custom irra yoo kaawwattan akkuma jalqaba irratti jenne filannoo isiniif kenna jechuudha. Namoota isin barbaadan qofatuyyuu barreeffama kana ilaaluu keessanii fi ilaaluu dhabuu keessan beekuu danda'a jechuudha. Irratti raayit gochuudhaan namoota barbaadan dangootu jechuudha. Inni itti aanu nobody'dha. Nobody irra yoo kaawwattan eenyummaanuu barreeffama kana yookaan immoo sagalee isiniif ergame ilaaluu keessan beekuu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu guruuppiidha. Guruuppii irra seenuudha. Guruuppii kana keessa yeroo seennu akkuma argaa jirtan everyone irra jira. Kana jechuun namni kamiyyuu namni unsaavii godhes namni unsaavii hin godhinis guruuppii keessa nagalchuu danda'a jechuudha. Namoonni fedhii keessaniin alatti guruuppii keessa isin galchuudhaan isin rakkisuu jechuudha. Kanaaf isa lammaffaarra jiru kana my contacts ka jedhu kanarra yoo kaawwanne namoota nu save goone qofatuyyuu guruuppii keessa nu galchuu danda'a jechuudha. Customii kanarra yoo kaawwanne namoota nu barbaanne qofa filachuudhaan yoo irra godhanne namoota nu filanne qofatuyyuu guruuppii keessa nu galchuu danda'a jechuudha. Nobody irra yoo kaawwattan eenyummaanuu guruuppii keessa isin galchuu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu isa xumuraa waliin ilaalla. Of duuba deebinee setting irra seenuudhaan
storage data isa jedhu kanarra yeroo tokko tuquudhaan auto save after receive isa jedhu kana yeroo tokko irratti ni tuqina. Asirratti akkuma argaa jirtan jalqaba irratti footoo, itti aansuudhaan viidiyoo haala kanaan banamee jira jechuudha. Haala kanaan banaa jira. Faayidaan isaa maali? Yeroo namni viidiyoos haa ta'u, suuraas haa ta'u isin irratti ergu bilbilli keessan ofii isaatii gabbuusa jechuudha. Gara gaalaarii keessanitti gabbuusa. Yoo akka hin buufne barbaaddan viidiyoo namni isin irratti ergu, suuraa namni isin irratti ergu bilbilli keessan ofii isaatii akka hin buufne yoo barbaaddan haala kanaan ni cufattu jechuudha. Cufaa gootu. Maaliif viidiyoo barbaachisaa hin taane garaagaraa namoonni yoo isin irratti ergan bilbila keessan irratti gadi bu'uudhaan storage bilbila keessanii isin jalaa guuta. Akkasumas viidiyoowwan hin barbaachifne, suuraawwan hin barbaachifne gaalaarii keessan irratti gadi hin buusu jechuudha. Egaa faayidaan isaa kana fakkaata. Barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga xumura viidiyoo kanaa waan na hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha.